السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. jirtu isini janna hordoftoonni YouTube channel Kadir Endanaa fi obboleewwan kiyya warroonni du'aa nuuf gootanii bilbilaan illee gamaaf gamana biyya keessa bakka hunda teessanii dawwaltanii nu gaafattan hundi keessaniitu jazaakumullahu khairan galatooma. haga isin nu dhiphattanillee argineerra, haga isin gartee nu jaalattanillee argineerra. Sangaan kana kuffis akkam jee jaansa bagaan kufee bagaan arkee jee jaani. Namni hamtuun takkasii irra dhufuun nama adda baafatta. Maal keessa akka jirtu addasiif ba'a. Waama fedheefuu yoo ta'e jechaadha. Kanaaf nullee alhamdulillahi waa baay'ee adda baafanne, waa hedduu adda baafanne. Naafiin ani guyyaa san wanni deemee gara kontaraata gara Asallaa deeme Saguree jechuudha. Nama Saudi Arabiyaa irraa dhufee fuudhee kontaraata Saguree deeme. Isiin guyyaa dhukkubee ture. Akkuma beektan gaa hundi keessaniitu naafiin haa xiqqaatu haa guddatu garaallee qabdi. Amma namni baay'een naafiin gurraachoftee maal taate akkas taate jetta. Dubartiin takka amala isii keessatti gaafa gartee dura dabarfannaa yookaan gartee ilmoo ji'a 3 ji'a 4 akkana gizii garaa qabdu amalas ni jijjiirti, bifallee ni jijjiirti. Waa baay'ee isiitu jijjiirame jechuu barbaadeetti dubartii irraa jechuudha. Kun ammoo naafii qofaa miti, dubartoota hedduu irratti argine. Kana jechuun gaa namni tokko akkanumatti as ba'ee mikinaata kana jechuu osoo hin taane nu amma warroota gartee waan san jedhuus zim janneetuma walitti eegaa turre jechaadha. Amma ani Asallaa oolee dhufee isii guyyaa dhukkubee galgala yoo dhufullee baay'ee waan dhukkubeef kaanee hospitaala nutti dhiyaatu deemnee achirraallee hospitaalatti reeferaal nu barreessanii achi deemnee achitti guyyaa takka ciistee dawaa hakkamanii waa hunda godhanii fi achi keessaa baatee alhamdulillahi kaleessallee hiriyoonni kiyya obsaa teeknoofaalleen as nu bira oolanii Hamzaafa haa galatoomanii. Warroonni kaanis hedduun bilbilaan dawwalanii gartee nu jajjabeessaa turanii. Kuni waanuma jiru yoo naafiin jiraattee ka ilmoolleen argamtu, yoo anillee jiraadhee ka waa hundi qabeenyillee argamu, waan qabeenyis ilmoonis waa hundinuu yoo mataan jiraate ka waa hundinuu argamu. Kanaaf alhamdulillahi yoo nu jiraanne waa hunduu boruu argamaa. Warroonni nu jajjabeessan ammoo caalatti baay'ee ulfaadha, galatoomaa isiniin jenna. Mee naafilleen wanni isiin jettu mee atoo maal jette ergaa dabarfattu qabda? Ergaa aan dabarfadhu warroonni bilbilaanis nallee isallee gaafataa turtan hundi keessanuu galatooma. Irra guddaa inni haasee xumuree jira. Honni jiru akkuma inni haasee sanitti kawaa gurraachatte yaani wanni naa ajaa'ibummoo shamaratu jedha malee dhiirri hin jenne. Innaa dhiirri ndoom afaan baate shamarri takka yoo garaa qabdu akkana taati jettee akkuma tama jette kana riqtee san dubbatanii isaanirraa hin laalu beekanis wallaalanis namuu wanta san yoo irra ga'e malee arguu hin danda'u waan ta'eef jechuudha. Har'aa fi kaleessi tokkoo miti, har'illee borullee guyyaan garaagarummaadha. Wanni har'a argamu boruun argamu. Guyyaa sanii fi guyyaa har'aan takkaa miti, boru har'aa fi guyyaa dhufus akkasuma tokkoo miti. Ilmi namaa bakka tokko hin taa'u jechuudha. Sibiila yookiin muka tokko bichatu bakka tokko jiraata. Kanaafuu ilmi namaa jijjiirama fiduun immoo dirqama. Nama jirutu jijjiirama fidaayyuu kadu'e jijjiirama sin fidu yookiin sibiilli tokko jijjiirama fidu. Ala kullaal hundi keessanuu warri nu jajjabeessitan galatooma, warri nu bira dhaabattanillee jechaanillee qaamaanillee warri dhuftanii nu laaltan heddi keessanuu galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Innaa kabraa atillee galatooma. Irra guddaan hunda caalaa si galateeffadha. Innaa kanuma wanni jiru. Akkasi gaa obboleewwan kiyya ani wanni dheengaddaa san irratti waa takka illee hin dubbanne har'a maaliif wanni hin dubbaddeef
keessattuu shamarri faan warri biyya Arabaa hedduun ajaa'ibsiistan beektanii maaliif yoo jettan ofiillee eessatti akka deemaa jirtan of dagattan. Nu amma alhamdulillaahi akka keessanii yookaan agartee amma ati yoo dhuftee gaxarii ganda keessanitti galta deemtee miti. Nu warra alhamdulillaahi atiis tarii boru dhuftee iddoo kana jiraachuu dandeessa. Garuu eessatti akka deemu deemtu nu warra qubanneetu waan keenya keessa teenyee bifas jijjiirru waan qaamallee hir'annu waan keenya keessa irra. Ati ammoo boru kagartee uumaa takka keessatti dhuftee osuun qubatin bifa namaa qeeqxu eessaaf akka deemtu na ajaa'ibsiise jechaadha. Sigalee kanaaf nu jechuun warroota waan dhiphoo akkasii yaaduuf deebii kennu osoo hin taane akka gorsatti kennineefiitu malee nuti waan takka abbaa kana caalaa ta'ee kana dura nurratti ta'amee jira amma boodallee ni ta'ama fuula duraafis waan takka maaliif indoom jireenya isaanii dhiisanii jireenya keenya kanuuf jiraataa jiranii jira maaliif haa galatooman eessa galanii akkamitti galanii maalirra ga'uuf deemanii ta'ofii dhiisanii jireenya keenya saniif cinqatan maaliif inaaffaa keessa tarurraa jechuun of xiqqeessuudha malee kun nu xiqqeessuu miti nu akkuma argitan abbaa fedhe ol taanee jiraanna malee nama qarqaarre malee namni nu qarqaaree sin beeku alhamdulillah. Biyya kanatti illee jireenya biyya saniitiin adda takkaa jiraannee illee waanuma biyya sanitti jiraannee akkaatuma biyya sanitti uffannee akkaatuma biyya sanitti nyaannee dhuunnutti deemaa san ammoo akka biyya qilleensi biyya sanii as fiduu hin dandeenyu ka biraa ammoo hanga dandeenyutti hawaan amala keenya tokko kanurraa irratti tokkollee nuun jiru jechuudha. Indaa'umsan caala jiraachaa jirra alhamdulillah. Rabbitu nu jiraachisa ilmi namaa nu jiraachisa achittillee asittillee gaafa ammoo rabbi qofti ulaanutti cufatin kanama kakadhannu rabbi qof kanaaf warri nu jaalattanis warri nu jibbitanillee baay'ee ulfaadhaa galatoomaa indoom isintu asiin nu ga'e akka jabaannu kan nu godhe warroota nu jibbuu indoom maaliif akka nu jabaannee wanta san haamileedhaan itti deemnu kan nu godhe isaanii osoo hundi isaanii nama nu faarsu taate nu warraas hin geemnu jechuudha. nama badaa qabaachuulleen gaariidha tolaa qabaachuulleen gaariidha. Kanaaf nu ati nu jibbite ati nu jaalatteenne wanni adda si qoonnu jiru garuu immoo nu obboleewwan keeti nu jibbini nutti ni naafini yoo nu guddannee bakka takka geenye nu amma bakka takka geenye hin qabnu garuu fuula duraaf yoo bakka takka geenye tarii guyyaa tokkoofillee ta'u si fayyaduun oolu. Okay si fayyaduun oolu. Simmiinu si fayyanna malee akka fedhellee yoo ta'e kan akkasitti nuuf hubattee osoo jaalalaan waliin deemne nuuf caala isiniin jenna. Thank you amma nu isinuma galatoonfatuu dhufne malee waa'uma takka adda isinii baasuu dhufne namoonni baay'een naafiin maal taate akkamitti dhukkubsatte bifti maal taate jechaa turtan hundi keessaniitu irra guddaan waan kana kaasaa turtanii akkuma amma isiniin jedhe kana waan isii dhukkubellee adda isinii baaseera. Alhamdulillahi isinillee fayyaa ta'a gaafa finfinnee dhuftan koottaa nutti goraa manni keenya mana keessan isiniin jenna humaa takkan sodaatina yaada qabdan nuu kennaa nu jajjabeessaa laayikii gochuun saabskiraayib diimtuu san immoo obboleewwan kiyya wanni isin kadhannu daawwachuu qofa osoo hin taane wanna nuti itti lafaanee isin bashannansiisuudhaaf hojjennu daawwachuu qofa yookaan laayikii qofa osoo hin taane saabskiraayib diimtuu san saabskiraayib diimtuu achi jala jirtu sanillee gadi tuqaadha. Akkasitti gaafa nuti waan takka gallakkisne akka isin bira goofe. Lammaffaa irratti immoo yaadni an qabu kana isiniin jenna gaabboleewwan kiyyaa nagaan nu jiraadhaa ulfaadhaa galatoomaa nagaatti dhaammadhatillee. Akkasii galatoomaa hundi keessanuu nuuf jiraadhaa bakkuma jiraattanitti jiraachuun keessan nu fayyaduu baatus nu miidhu jechuudha. Yaa dhugaa keeti nullee isin jaalannaa isin kabajnaa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.